Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuni warri amantabra. Ani gazi keessa keessan hojii gaazexee summaa akkuma itti fufetti jira haa ta'u Ramadaana kana keessa waa hedduu dubbachuun hin danda'amu. Kanaaf waan tokko waan ka'ee dubbachuun ittuma fufa. Obboleeyyan kiyya tokko nama jalqabsiisa malee nama xumurachiisu. Kanaaf viidiyoo kiyya kanaan sababeeffachuudhaaf warroota jaalatan akkasuma warroota baga siin ga'e jechuu ni barbaadan viidiyoo kanaan sababeeffattanii baga isin ga'e jechuu ni dandeessanii warroota maqaa waamu kana biraan akkanaa geettan ammoo abdii qaba. Tokkoffaa ustaaza keenya jaalatamaaf kabajamaa ustaaza insiif jinniin jaalata ustaaza raayyaa abbaa manca baga ittiin isin gahe akkanaa jettaniin abdii qaba. Lammaffaa sheeka keenya hayyuu keenya olomaa'ii guddaa shee Amin Irboo baga ittiin isin gahe akkanaa jettaniin abdii qaba. Lammaffaa jaalatamaaf kabajamaa Jawaar Muhammad jaalatamaa keenya baga ittiin isin gahe akkanaa jettaniin abdii qaba. Arfaffaa ustaaz Farhaan hayyuu namaa beekaa namaa kokkolfee amansiisaa namaa baga ittiin isin gahe akkanaa jettaniin abdii qaba. Shanaffaa sheek Riyaad Gammadaa sheeka keenya olomaa'ii keenya hayyuu keenya haxiqqaa guddaa hin jenne ka hunda bira yoo kokkolfisiiseetuma taphate bashannansiisee nama biraa bahu hayyuu keenya umrii nu dheeradhaa baga ittiin isin gahe akkanaa jettaniin abdii qaba. Jaffa Naasir Hamzaa jaalatamaaf kabajamaa keenya ni beektu baga ittiin isin gahe akkanaa jettaniin abdii qaba. Torbaffaa Osabaraddii hayyuu namaa qaalii namaa baga ittiin isin gahe akkanaa jettaniin abdii qaba. Saddeettaffaa Sheek Ibsaa Hasan namni beeyne saahiba shee Amin Irboo jaalatamaaf kabajamaa baga ittiin isin gahe akkanaa jettaniin abdii qaba. Salgaffaa Sheek Alii Sufiyaan kan hedduun jaalata miidiyaa kanarraallee badanii maaliif akka badanis hin beeknu sumaan sagalee akkanaa taatan immoo abdii qabna baga ittiin isin gahe akkanaa jettanii abdii qaba. Kudhanaffaa Sheek Roobee keenya abbaa bashannansiisaa abbaa kolfisiisaa baga ittiin isin gahe akkanaa jettanii abdii qaba. Kudha tokkoffaa Sheek Abu Mu'aaz jaalatamaaf kabajamaa araarsaa namaa baga ittiin isin gahe akkanaa jettanii abdii qaba. Kudha lammaffaa obboleettii keenya jaalatamtuuf kabajamtu Sumayyaa Tasfaay yookaan siifi saayibban kee warroota akka Kennaa Wabii Sumayyaa lammaffaa fi warroota kaawwa warra maqaan beene hunduma wajjin baga ittiin isin gahe isiniin jedha. Leenkee wanni asirratti isin dhaama yoo jiraate tarii warroota waan kana keessaa nama lama moo nama tokko ganda isaa beeka kaan eessaa iyyuu beeku asirratti beeka malee kanaaf akka gandummaa hin jenne olomaa'ii isaan qofa jechuu kiyyaa miti asirratti naa beekuu qabdan tarii warri maqaa keessanii waamin akkanatti mufanne rabbiif jecha isiniin jedha. Viidiyoo tana isinis baga ittiin isin gahe asuma jalaan ibsachuu ni dandeessani. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को यूज़ करें। आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। आपको फ्यूचर में भी अगर हमारे इस चैनल की वीडियो चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्यूचर में भी आप हमारी फ्री वीडियो से यानी कि फ़ायदा उठाते रहें। और ये जो वीडियो है आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, क्रिएटिव कॉमन है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी तरह का कोई इशू नहीं आने वाला। तो फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में हमसे पूछें, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे।